Bakka jirtan maratti nageenya keenya isinaa dhaqqabuun FIB irraa oduu gaggabaaboo guyyaa kanaa isinitti himnam. Oduu gaggabaaboo guyyaa kanaa kan isiniif himamoon odii Musaati. Badhaasni Haacaaluu Hundeessaa Awwaard jedhamuun guyyaa yaadannoo wareegama artistii Haacaaluu Hundeessaa waxabajjii 22 bara 2014 akka geggeeffamu koreen qindeessituu sagantichaaf faawundeeshinii Haacaaluu Hundeessaa ibsa miidiyaaleef kennaniin beeksisanii kan jiran yoo ta'u, koreen qindeessituu sagantichaatiif faawundeeshinii Haacaaluu Hundeessaa saganticha ilaalchisuudhaan har'a miidiyaaleef ibsa bal'aa kennaniiti jiru. Badhaasichaanis ammoo makaakuuwwan miidiyaa 10 kan wal dorgomu yoo ta'u, sirboonni guyyaa wareegamuu artistii Haacaaluu irraa eegalem afaan Oromootiin sirbaman kan dorgomsiifamanis jedhameeti jira. Haaluma kanaan muuziqaa kilipii walaloo yeedaloo qindeessaa editara kilipii sinematoograafii artistii dhiiraa fi dubaraatiin ammoo artistii cimaa bara kanaa kan tahan dorgomsiifamanii ni badhaafamu jedhameeti jira. Sirni Gadaa Oromoodhaan bu'uura dimokiraasiif bulchiinsa gaarii ta'uu isaatti wajjin nageenyi wabii jireenyaati waan jedhu waan if keessaa qabuuf akka duudhaa waan cimaa tokkotti fudhachuun iddoon guddaan kennameefii jira. Sirni Gadaa mallattoo nageenyaa qofa osoo hin taane mataan isaatu nagaya. Uummanni Oromoo aadaa isaa keessatti waa hunda dura nagayaaf dursa kennuun uummata beekamu yoo ta'u, sirna Gadaa Oromoo mallattoo yookaan ammoo fakkeenya duudhaalee hedduu if keessatti hammatuu danda'udha. Isaan keessaa ammoo muraasni isaaniitis. Sirni Gadaa mallattoo walqixxummaati. Sirni Gadaa mallattoo fakkeenya wal kabajuufi wal danda'uuti. Sirni Gadaa mallattoo tokkummaati. Sirni Gadaa bu'uura wal gargaarsaaf walii dirmachuuti. Sirni Gadaa wiirtuu araaraaf nagayaati. Sirni Gadaa ammoo waltajjii aadaa wal jijjiiraniif wal irratti baratanidha. Ministeerri Muummee Abiyyi Ahmad gaaffilee mana marii bakka bu'oota uummataatirraa isaaf ka'aniif deebisaa yeroo kennanitti xumura irratti qabxiilee ijoo kaasaniiti jiru. Qabxiileen ijoon 5 muummichi ministeeraa yeroo paarlamaadhaaf ibsa kennaa turanitti kaasanis ammoo masluufummaa fi of tuulummaa irratti qabsaa'uun hamilee kolaafameef hanna akka dhabe irratti qabsaa'uun jiddu seentummaa qaamolee alaa hin malleef dhimmoota tokkummaa keenya qoran irratti qabsaa'uun dhaabbilee dhalootatti fakkeenyummaan caan ijaaruuf ilaalcha misoomaaf hojii jibburratti qabsaa'uudhas jechuun muummichi ministeeraa xumura ibsa guyyaa kaleessa mana marii bakka bu'oota uummataatiif kennan irratti ibsaniiti jiru. Sirna Gadaa Oromoo keessatti warri hayyoota Gadaa jedhamuun beekaman gurmuu hayyoota lakkoofsaan 9tti siqan yoo ta'u, Gadaan sirna siyaasaa dinagdeef hawaasummaa uummanni Oromoo ittiin wal bulchaa turedha. Sirna Gadaa sirna ittiin bulmaata dimokiraatawaa hawaasni marti haala walqixxummaa qabuun keessatti qooda fudhatu yoo ta'u, sirni Gadaa uummata Oromoo gosaa yookaan gitaan osoo gargar hin baasin Gadaa 5tti gurmeessee akka dabareen wal bulchan kan taasisedha. Gadaan uummanni Oromoodhaan Gadaa 5 jalatti gurmaahee dabareedhaan waggaa 8 kan ittiin bulu yoo ta'u, Gadaan sirna waan mara of keessatti qabuuf jireenya Oromoo kallattii maraan kan sakatta'uudha. Gadaa jechuun jilaa fi godaanuu qofa osoo hin taane yookaan innis ammoo buttaa qaluudhaaf nyaachisuu qofa osoo hin taane Gadaa keessatti ammoo aadaa jaarmiyaalee akkam guddisa, gumaa, araara, madhicha, rakkoo waaqeffannaa, irreecha, siiqee, marabbaaf kanneen birootus hedduutu jiru. Hayyoota Gadaa jedhamuun kan beekamanis ammoo Abbaa Gadaa hoogganaa bulchiinsa Gadaa, Abbaa Bokkuu tokkoffaa itti aanaa hoogganaa bulchiinsa Gadaa isa jalqabaa, Abbaa Bokkuu lammaffaa itti aanaa hoogganaa bulchiinsa Gadaa isa lammaffaa, Abbaa Caffeedhaan dura taa'aa Caffee, Abbaa Dubbii murtii hayyoota Gadaadhaan kan Caffeedhatti dhiyeessu, Abbaa Seeraa seera Gadaa tumuuf kan hiiku, Abbaa Alangaa hirrina seera irratti mul'atuuf kan falmu, Abbaa Duulaa geggeessaa waraana Gadaa, Abbaasaa kan qabeenya to'atu faana ammoo hayyoota Gadaa kanneen jedhamanidha.
Dursan galee adda bilisa baasaa uummata Tigraay Dabratsiyoon Dabra Mikaa'el mootummaan isaanii marii fi mootummaa Keeniyaa eegalsiisuu deemuuf bakka bu'oota isaa akka gamasitti erguuf qophii ta'uu isaa xalayaa banaa dhaabbilee idil addunyaatiif barreessee beeksisee kan jiru yoo ta'u hoogganaan garee warra Tigraay faayidaa keenya dabarsinee booddeetti jennee dhoksaadhaan walii galtee raawwachuuf qophii miti jechuun isaatis dhaga'ameeti jira. Kana kan jedhan ammoo eega guyyaa kaleessaa Minister muummee Itoophiyaadhaan Abiy Ahmad gaafilee miseensota paarlaamaa irraa dhiyaateef deebii kennaniin dhoksinee mariin geggeessinu kamiyyuu hin jiru jedhan boodaadha. Tajaajilli baankii dhiigaa fi tiishuu Itoophiyaa baatiiwwan 11 darbanittiin dhiiga yuunitii 300,000 fi 13,793 walitti qabuu isaa beeksisee kan jiru yoo ta'u guyyaan arjooma dhiigam yeroo 19 mata duree dhiiga arjoomuun hojmaata waloomaati jedhu magaalaa Jijjigatti kabajameeti jira. Kabaja guyyichaa irratti tola ooltota yeroo 37 hanga 70 dhiiga arjoomaniif beekamtiin kenname kan jiru yoo ta'u tola ooltonni fedhaan dhiiga arjooman sirna tajaajila fayyaa cimsuu keessatti gumaacha olaanaa baachaa jiraachuu isaanis ammoo itti aanaan daareektar olaanaa dhaabbatichaa ifoomseeti jira. Ganna dhufu ammoo hanqinni dhiigaa akka hin mudanneef hawaasni hirmaannaa isaa cimsee itti fufuu akka qabus waamicha dhiyeesseeti jira. Daandiin qilleensa Itoophiyaa badhaasa filannoo imaltoota bara 2022 Apex Regional Passenger Choice jedhamu injifatee kan jiru yoo ta'u daandichi tajaajila keessummeessuuf filatamaa jedhamuun badhaasicha argateeti jira. Sirna badhaasichaa Ayirlaand Dubliinitti kan geggeeffamu yoo ta'u imaltootaaf tajaajila garaagaraa kennuudhaan muuxannoo bashannansiisaa kunuunsa taasisaa imaltoota keessummeessuun filatamaa ta'uudhaan badhaasicha kan argates jedhameeti jira. Daandiiwwan qilleensaa naannoo garaagaraatiif muuxannoo imaltoota deddeebisuu filatamaadhaan yaada imaltoonni kennan irratti hundaa'uun badhaasichi kan argame yoo ta'u badhaasa kanarratti ammoo industiriiwwan geejjiba qilleensaa sadarkaa eeggachuun tajaajila kennan daandiiwwan qilleensaa 600 irraa imaltoonni miiliyoona 1 ol yaada kennuudhaan kan injifatan ta'uudha sammoon ragaan daandii qilleensa Itoophiyaa irraa argame ni mul'isa. Egaan hordoftoota keenya FIB irraa oduun gaggabaaboon isiniif qabannee dhiyaanne kanuma raawwateeti jira. Yeroo gaarii qabaadhaa isiniin jenna.